Akkam jirtu maatii Odaa Akkaadaamii hundumti keessan nagaadhaa annagaa kooti galata Waaqayyoo. Egaa chaanaaliin keenya Odaa Akkaadaamiin gaaddisa Odaa kana jalatti ijoolleen keenya baay'een isaanii dhufanii akka barataniidhaaf chaanaalii kana guddisuu keessatti ga'een keessan olaanaadha. Viidiyoon kun ijoollota keenya ijoollota bakka garaagaraa jiran bira akka ga'uudhaaf viidiyoo kana laayik gochuudhaan sheer gochuudhaan waliin dhaabbadhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa kutaa darbe keessatti paartii waanii keessatti iddoo cause of disability jedhu kanarra geenyeeti kan dhaabbanni kutaa kanarraa kaafnee guyyaa har'aa walii wajjin ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti genetic causes yookaan immoo karaa genetikii yookaan immoo karaa sanyii sababoota genetikiitiin yookaan haala sanyiitiin cause of disability yookaan immoo qaama hir'ina qaamaa jennee kutaa darbe keessatti kan ilaalle sanaa sababa kan ta'u genetic causes irraa kaafnee ilaalla. Abnormality in genes and genetic inheritance can cause intellectual disability in children. Egaa hanqinni jiinii yookaan immoo haala sanyii daa'imman irratti hir'ina sammuu uumuu akka danda'udha. In some countries, Down syndrome is most common genetic condition. Egaa biyyoota tokko tokko keessatti Down syndrome haala genetikii baay'ee baramaa ta'e akka ta'edha. Sometimes disease, illness and overexposure to X-ray can cause genetic disorder. Yeroo baay'ee egaa X-rayidhaan dhibeewwan tokko tokko ilaalamuu keessatti X-rayidhaan yommuu qaamni namaa kaafamu yookaan ilaalamu kanaaf saaxilamuun irra akka jiru dubbata iddoo kanarratti. The second one is environmental. Kana jechuun egaa naannoo jechuudha. Poverty and malnutrition in pregnant mother can cause a deficiency in vital minerals and result deformation issues in unborn child. Egaa hiyyummaa fi hanqinni nyaataa haadholii ulfa irratti mudatu albuudota barbaachisoo ta'an dhabuudhaan daa'ima hin dhalatiin irratti miidhaa qaamaa uumuu akka danda'udha. Kan inni dubbatu after birth poverty and malnutrition can also cause poor development of vital organs in the child which can eventually lead to disability. Egaa dhalootaan boodas hiyyummaa fi hanqinni nyaataa kutaaleen qaama barbaachisoon akka gaariitti akka hin guddanne gochuun gara hir'ina qaamaatti geessuu akka danda'udha. The use of drugs, alcohols, tobacco, the exposure to certain toxic chemicals and illnesses, toxoplasmosis, cytomegalovirus, rubella and syphilis by pregnant mother can cause intellectual disability to the child. Egaa haati ulfaa qoricha sammuu adoochuu alkoolii tamboo fayyadamuu akkasumas keemikaalota summaa'oo garaagaraa fayyadamuun daa'ima irratti hir'ina sammuu uumuu akka danda'udha kan inni dubbatu. Childhood disease such as whooping cough, measles and chickenpox may lead to meningitis and encephalitis. This can cause damage to the brain of child. Egaa dhukkuboonni ijoollummaan kan akka qufaa dhufoo yookaan immoo whooping cough kan jennu kun yookaan hirriba yookaan measles fi biiftee yookaan immoo chickenpox gara dhukkuba garaagaraa kanatti akka isaan geessuu danda'anii fi kun immoo sammuu daa'imaa sana miidhuu akka inni danda'udha kan inni kaasu. Toxic material such as lead and mercury can damage the brain too. Egaa wantoonni summaa'oon kan akka liidii fi mercury sammuu daa'imanii miidhuu akka isaan danda'anidha. Unfortunate life events such as drawing, automobile accidents, falls and so can result in people losing their sight, hearing, limbs and other vital parts of their body and cause disability. Egaa mudannoowwan jireenyaa gaddisiisoo kan akka bishaan keessatti liqimfamuuf haa ta'uu danda'a yookaan balaa konkolaataatiif saaxilamuu ta'uu danda'a kufaatii fi wantoota garaagaraa kan egaa namoonni akka agartuu isaanii dhageettii yookaan gurri isaanii akka miidhamuudhaaf harki isaanii akka meelatuudhaaf miilli isaanii akka cabuudhaaf kutaalee qaamaa biroo akka dhaban gochuu keessatti ga'ee akka qabudha iddoo kanarratti kan inni dubbatu. The other cause of disability is unknown case. Kana jechuun immoo sababa hin beekamneenis immoo qabatamaatti environmentaliidhaan yookaan naannoodhaan yookaan immoo sababa garaagaraa karaa jiiniitiin jennee dubbannu kana garasittis immoo sababa hin beekamneen or unknown causes jennee kaasuu hin dandeenya. The human body is a phenomenal thing. Scientists have still not figured out what and how things in the body, cells, brain and the genes come about.
humans have still not found all the answer to all the defects in the human body. Egaa kutaa kanarratti kan inni kaasu qaamni namaa waan dinqisiisaadha jedhee jalqaba. Saayintistoonni wal'aantoonni qaama keessaa seelonni sammuu fi jiiniin yookaan immoo jiinis akkamitti akka uumaman ammas hin hubanne. Kana egaa saayintistoonni garaagaraa namoonni yookaan immoo waa'ee fayyaa kan qo'atan dhugumatti waa'ee caasaa namaa kana oorgaanii namaa kana guutummaan guutuutti qo'atanii akka isaan finnee fi kun ganaa qorannoo guddaa kan inni barbaadu kan dubbatudha. Namoonni hanqina qaama namaa keessa jiru hundaaf ammas deebii guutuu hin arganne. Kanaaf immoo sababa disabilitii ta'uu kan danda'u sababa hin beekamne ta'uu danda'a yaada jedhudha kan inni of keessaa qabu. Inni biraan inaccessible environments kan jechuun immoo naannoo itti dhiyaachuun hin danda'amne yookaan immoo naannoo wantoota barbaachisoodhaan guutuu hin taane yookaan inaccessible environmentiin kun cause of disability yookaan immoo hir'ina qaamaatiif sababa ta'ee galmaa'uu danda'a. Sometimes society makes it difficult for people with impairment to function freely. Yeroo tokko hawaasni namoota miidhama qaban akka bilisaan hin sochoone danqa. Egaa yeroo tokko hawaasa keessatti haalli jireenyaa hawaasni sun jiraatu akkaataan ijaarsa naannoo sana keessa jiru egaa namoota miidhama qaban yookaan namoota impairment ta'aniidhaaf danqa akka ta'e kan inni dubbatu. When society develops infrastructure such as houses, roads, parks and other public places without consideration to people with impairment, they basically make it impossible for them to take care of themselves. Egaa kun kan inni dubbatu yeroo hawaasni bu'uuraalee misoomaa akka manneenii kana fa'aa gaafa ijaaru karaawwan yookaan daandiiwwan paarkota garaagaraa fi bakkeewwan uummataa biroo namoota miidhaa qabaniif kan namoota miidhaa qaban kana giddu galeessa utuu hin godhatiin yookaan isaan utuu hin madaalin fakkeenya namoota giraanchiidhaan deeman namoota okkolan namoota ulee qabatanii adeeman namoota iji isaanii arguu hin dandeenye namoota kana konsiidar utuu hin godhin namoota kana ilaalcha keessa utuu hin galchin hojii isaan hojjetan kun egaa namoonni impairment yookaan miidhama qaban akka yaadanitti akka isaan socho'aniidhaaf isaan dhorkuu danda'a. For example, if a school is built with a ramp in addition to stairs, it makes it easy for people with wheelchairs to move about freely. Fakkeenyaaf manni barumsaa tokko sadarkaa yookaan immoo kan ittiin yaabbannoo ittiin achi ol ba'an cinatti sarara raampii yookaan immoo lafa daldalaa yookaan immoo lafa walqixxaatii tokko yoo qabaate namoonni barcuma miillaa yookaan immoo wiilcharii fayyadaman bilisaan akka isaan socho'an akka godhudha kan inni dubbatu. This way their impairment is not made worse. Lack of education, support services, health and opportunities for people with impairment can cause additional disability to people with disability and even people with no disability. Egaa kanaan egaa miidhamaan tokko yookaan immoo miidhaan isaanii akka hammaatudha kan inni dubbatu. Hanqinni barnootaa, tajaajila gargaarsa fayyaa fi carraaqqiiwwan namoota hir'ina qaamaa qabaniif jiru hir'ina dabalataa namoota miidhamoo irratti qofaa iyyuu hin taane namoota hir'ina qaamaa hin qabne irratti iyyuu dhiibbaa guddaa fiduu akka inni danda'udha kan inni dubbatu. Some type of disability Some 9 major disability are listed and briefly discussed in the coming page below. The first one is visual impairment. Jalqaba irratti visual impairment yookaan immoo hir'ina argartuu yookaan immoo hir'ina ijaa yookaan arguu dhabuu dandeettii arguu dhabuu ilaalla. Dandeettii arguu dhabuu kanadha kan ilaallu. Visual impairment in general designates two subclassifications. These are blindness and low vision. Egaa hir'inni agartuu walumaa galaan egaa ramaddiiwwan xiqqaa lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa jaamaa ta'uu yoo inni tarii afaan Oromoodhaan yaadi kun sirriitti yookaan qajeeltootti loqoda garaa garaatiin ibsuu danda'aadha taasisan shakkaa. Akka naannoo kootitti garuu jaamaa ta'uu fi dandeettii arguun isaa immoo gadi aanaa kan ta'e yoo inni irra caalaa gaariidha. Inni jalqabaa egaa bakka lamatti warra qoonne keessaa blindness, total or partial inability to see because of disease or disorder of the eye, optic nerve or brain. Egaa kun jaamummaa jedhee
kan hin dubbadhe kun egaa yookaan blindness kan jennu kuni sababa dhukkuba yookaan miidhama ijaa narvii ijaa yookaan immoo optic nervii yookaan sammuutiin guutummaatti yookaan gartokkiin arguu dhabuudha. Egaa iddoo kanatti egaa kana sirriitti adda baaftanii garaagarummaa isa gidduu jiru qabachaa yoo hin deemne tarii qormaata irratti gaaffiiwwan sasalphaa baay'ee isaanii dhabuudhaaf karaa argachuu dandeessu yookaan gaaffii salphaatti dhabuu dandeessu jechuudha. Isa kanaaf immoo egaa wantoota dudubbataman kana koonseptii isaanii yaada isaanii fakkeenyaaf fudhachaa barreeffachaa yoo ilaaltan irra caalaatti gaariidha. Qajeeltotti hordofaan isiniin jedha. The term blindness typically refers to vision loss that is not correctable with eyeglasses or contact lenses. Egaa jechi jaamummaa jedhee kan hin ibse kun yeroo baay'ee egaa dhaabama agartuu fakkeenyaaf mana qulqullummaa ijaa yookaan immoo eyeglassii fayyadamnee kan sirreessuu dandeenyu utuu hin taane wantoota kanaan eyeglassii fayyadamnee yookaan haguugduu ijaa kana fayyadamnee golgaa ijaa fayyadamnee irra sirreessuu kan hin dandeenye jechuudha. Blindness may not mean a total absence of sight. However, some people who are considered blind may be able to perceive slowly moving lights or colors. Haa ta'u malee egaa jaamummaa jechuun guutummaatti agartuu dhabuu yookaan guutummaan guutuutti jaamuu miti. Namoonni jaamaa jedhaman tokko ifa yookaan bifa suuta socho'u tokko immoo arguu hin danda'u waan ta'eedhaaf guutummaan guutuutti arguu kan hin dandeenye jennee egaa bira darbuu hin qabu. Yeroo baay'ee konseptii kana bifa kanaadha. Leekcharoonni baay'een isaanii qormaata kan fidanii. The term low vision is used for moderately impaired vision. Egaa kan akkam jedhee akkanii kun beeku. The term low vision is used for moderately impaired vision. Egaa jechi low vision yookaan immoo agartuu gadi aanaa dandeettii arguu gadi bu'aa jedhu kuni dandeettii arguun isaa giddu galeessatti miidhameef kan tajaajiludha yoo inni caalaatti egaa ibsuu hin danda'a isa yaada. Egaa tuqaan lammaffaan the second point is hearing impairment yookaan immoo hir'ina dhageettiiti kun dhaga'uu dhabuu. Different people define the term hearing impairment differently. The definition given to hearing impairment convey different meaning to different people. Egaa namoonni adda addaa jecha hir'ina dhageettii jedhu kana karaa garaagaraarra kallattii garaagaraarra kan isaan hiikaa itti laatanii hiikni hir'ina dhageettiif kennamu namoota garaagaraatiif hiika garaagaraa akka inni qabudha. Different definition and terminologies may be used in different countries for different purpose. Egaa biyyoota adda addaa keessatti hiikaa fi jechoonni adda addaa kaayyoo garaagaraatiif tajaajiluu danda'u jennee yoo fudhanne irra caalaatti gabaabsadha. Pasonella and Karat from legal point of view define hearing impairment as a generic term indicating a continuum of hearing loss from mild to profound, which includes the subclassification of hard of hearing and deaf. Egaa Pasonellaa fi Karat gama seeraatiin hir'ina dhageettii akka jecha waliigala dhabama dhageettii salphaa irraa kaasee hanga guddaatti jiru kan agarsiisudha. Fakkeenyaaf ramaddiiwwan hard of hearing yookaan dhaga'uuf baay'ee kan rakkatanii fi yookaan deaf yookaan immoo duudaa yookaan hammattuutti fakkeenyaaf kanuma baay'eetti hammaatetti yookaan deaf yookaan duudaa jennee akka sanattidha. Yeroo baay'ee kan inni dandeettii dhaga'uu kana kan inni qoodee dubbatu yookaan hard of hearing isa jedhu kana a hearing impairment whether permanent of fluctuating which adversely affect a child educational performance but which is not included under the definition of deaf. Egaa hir'ina dhageettii yookaan immoo hard of hearing kan jennu kun hir'ina dhageettii dhaabbataa yookaan kan jijjiiramu ta'ee barnoota daa'imaa irratti dhiibbaa kan uumudha. The term can also be used to describe person with enough or usually with hearing aids as a primary modality of acquisition of language and in communication with other. Egaa jechi kun namoota afaan barachuu fi namoota biroo waliin wal quunnamuuf yeroo baay'ee meeshaa deeggarsa dhageettii fayyadaman dandeettii ga'aa qaban ibsuufis ni tajaajila. Inni lammaffaan deaf
Those who have difficulty understanding speech even with hearing aids but can successfully communicate in sign language. Egaa duudaa yookaan immoo diif jennee kan ibsine kuni namoota dubbii hubachuuf rakkatanidha yeroo baay'ee. Meeshaa deeggarsaa yoo qabaatan illee garuu afaan mallattootii yookaan saayid laangueejiidhaan qubaan yookaan wantoota tokko tokko agarsiisuudhaan malee milkaa'inaan quunnamtii gochuu danda'uudha. Milkaa'inaan quunnamtii gochuu danda'u karaa saayid laangueejii. Cultural definition of deafness on the other hand emphasize an individual various ability use of sign language and the connection with the current culturally deaf community. Egaa gama biraatiin egaa hiikni aadaa kan duudummaa yookaan immoo diif dandeettiiwwan garaagaraa nama dhuunfaa fayyadama afaan mallattoo fakkeenyaaf walitti dhufeenya haasaa duudaa addaan qaban irratti kan xiyyeeffatu akka ta'edha. Kutaa itti aanee jiru fakkeenyaaf gaamma yeroo baay'ee aktiviitii garaagaraa jiran yeroo baay'ee irra dabarraa garuu immoo qayyabannaa keessatti yaada bu'uuraa barreeffamee jiru tokko hubachuudhaaf aktiviitii gaaffiiwwan achirratti kennaman sana gaafa qayyabannu sirriitti nuuf gala jechuudha. Aktiviitiidhaan of madaalaa yoo deemne gaariidha. Isi kana hojii manaa godhatanii ofii keessanii akka hojjettan nana mana how can we educate people with hearing impairment namoota hir'ina dhageettii qaban akkamitti barsiisuu dandeenya? What will be consequence if we do not educate them? Yoo isaan barsiifne bu'aa maalii qaba? What will be consequence if we include them from all walk of life? Yoo jireenya hundumaa keessaa isaan baafne bu'aan isaa immoo maalidha? What support the demand for education, work and living daily life? Barnoota hojii fi jireenya guyyaa guyyaatiif deeggarsa akkamii gaafatu yookaan deeggarsa akkamii nurraa barbaadu? What is your role as an individual and a group to create inclusiveness? Hirmaachisummaa uumuuf yookaan inclusiveness tokko uumuuf akka dhuunfaa fi gareetti ga'een kee maalii kan jedhu kana egaa akka keessanitti itti yaadaa gaaffii kana hojjedhaan isiniin jedha. Egaa yeroo itti aanu yookaan paartii 3 irraa kaafnee immoo specific learning disability irraa kaafnee walii wajjin ilaallaa. Adaraa jaalalaadhaa. Viidiyoon kanarraa waan tokko kan barattan yaada tokko kan qabattan obboloota keenya tarii afaan garaagaraa afaan amaaraa dhaga'uun isaan rakkisu afaan isaaniitiin afaan saba guddaa kanaan immoo gadi taa'anii qayyabatanii qabxii gaarii galmeessuu obboloota barbaadan ijoollota mooraa yuunivarsiitii garaagaraa irra jiraniif akkasumas immoo mooraa yuunivarsiitii keessa otoo hin taa'in akkasumatti konseptii yookaan yaada bu'uuraa koorsii inclusiveness yookaan hammachiisummaa keessa jiru kana barachuu namoota barbaadaniidhaaf sheer godhaan isiniin jedha. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isin faana haa ta'u. Nagaatti kutaa itti aanutti kan wal agarru ta'a. Yaadaaf qeeqa keessan akkasumas tumsa keessan immoo koomentii nu gochuu hin dagatinaa. Nagaan Waaqaa isin wajjin haa ta'u.